waan baay'ee nama gaddisiisu. Obboleetti kenna ijoollee lama Saudi Arabiyaa keessatti balaa gaazatiin jechuudha. Tokko lubbuun ishee darbite, tokko lubbuun ishee hin darbine. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee tokkotti nama gaddisiisa. Maaliif obboleettiin keenya kun ijoolleen kun maatii ofii jijjiirree jedhanii kan ammaatti biyyaa ba'an jira. Kan immoo tuyyuu biyya san keessa jiraatanii rakkoon akkanaa mudatu jira. isni jada hordoftoota kabajamtoota kiyya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtu naga keessanii fayya keessanii ani alhamdulillah rabbi nagalatu nagan jira namoonni channel kiyyaaf haaraa taatanii subscribe like share fi akkasuma comment keessan barreessuun dagatina obboleetiin keenya kuni Saudi Arabiyaa keessatti ijoolleen lama ta'anii balaa gaazatiin jechuudha kan tokko isheen tokko miidhamte isheen tokko lubbuudhaan darbite ijoolleen kun lachuunu iddoon dhaloota isaanii ijoollee arsiitii qoreedha na fakkaata aanaan isaanii qoreena fakkaata ijoolleen kun lachuunu bakka tokko dalaganii aanaan isaanii akkas ta'us ijoollee biyya tokko ta'uu dandeetti tarii mootuu firas ta'uu hin beeku namni gisee ammaa kana jechuudha wal harkisa akkamitti hojjettanii fira fidachuu danda'a ka aadaa ka eessumaa fidachuu danda'a jechuudha wallahi obboleetii teennaa rabbiin rahmata isii haa godhu Bolo Rabbi rahmat isi agudu. Amba ikrana yatte. Wani dubbatan injiru. Kana fordotota kabajamtoota kiyya Rabbiin bakka jirtanitti isin haa eegu. Rabbiin isin haa eegu. Keessattuu ijoolleen amma yeroo ammaa kana biyyaa ba'anii jiran ijoolleen hedduun isaanii afaan hin beekanii hojii hin beekanii gaazin kun akkamitti dhowoo kan jettan taate gaazin akitiin in dhowuu qaba gaafa tokko na yaadadha jechuudha gaazin halkan banamee bule gaazin wantaan isa qadaan isaa kun agartanii banamee bule halkan yeroo banamee bulu ganama injiraamiti ijoollee tamaaritiif wanta waa hojjedhe jedhee yeroo dhaqee banutti bun jedhe jechuudha ani bunka jedhe gaazatti dhufe figichoon alumatti bahe wanta dabbaan isaa suni dabbaan gaazaa suni wannan taane hailitti hin banamne beeka hafuura isaati ka boba'ee sun eessisinitti fakkaata bakkee ani buttaa gaazii itti qabsiise kanatu bun jedhe jechuudha guutuu akkatti bun jedhee tumaani an daddafee dhaamse ergasii daddafee wannoo san ala bayee deebi'ee maal jedheen himne jiratti illee Falling gazi garu jaratti ergasii dhageessise yeroo jarri riba kaanitti sanu ila boleen kiya wan isinitti dhaama waa tokko sarahatan isinitti dhaama yeroo gaazii itti hojjetanii geessitan cufa jiraamiti dabbaan gaazii san cufa dabbaan gaazii sun yoo banamee ka taa'u ta'e wantaan isaa wal harkisa gaazin hafuur isaa baadeema gaafate qabsiiftu balaatu bu'a jechuudha balaa guddaatu bu'a nuti yeroo hundumaa waan kanarraa of eeggachuu qabna elektirikii harka bishaanitti dhaynee xuun qabna warroonni nama barsiisan kun dhugumatti sirriitti wantoota akkana kana barsiisudha gaazii cufamuu qaba yeroo hojjetanii geessan deebi'ee gizee irraa wanta gootullee gaazii gaafa haaraa fiddeellee saamunaa itti riguu qabda saamunaa afaan isaa san gubbatti saamunaa riguu qabda kanaaf jechuudha uf eeggannoo godha keessattuu irra kamiidhaman kaan immoo rabbiin waa sababa beeka waa sababa akkama jedhamutti obboleettiin keenya kuni haati ishee waggaa 15 dhibamtuu turte haadha ishee gargaaraa turte dhugaadha dhuguma rabbiitti ijoolleen irra guddina maatii isaanii gargaaranii miidhamanii biyyaan baasetti haati kiyyan dhibamin abbaan kiyya obboleessi kiyyan dhibamanii fi gaafa biyyaa baanu karoora akkana qabu rabbiin himmootu jechuudha balaa akkana isinirra haa qabu rabbi isin haa eegu ijoollee teenoo barsiisanillee seerawwan kana barsiisuu qaban seeraan dhugumatti amma waan isaan barsiisan maayiniyyuu ani garuu viidiyoon argaman hin agarre hin barsiisu isaan akitti kaawiyyaa akitti maali kan dirqama jechuudha irra guddinni waan akkana kana jechuudha harka jiidhaatiin dhaqanii elektirikii qabu dabbaan gaazii kun akitti qadaanni isaa cufamu akitti banamu hin jiraamiti waan akkana kana odoo barsiisanii biyya keessatti baay'ee bareeda ture
kaawiyya saa ta'u dhuguma garuu isumallee jira wantoonni barsiisan hedduumtu utuu jiru garuu wantoota akkana kanarraa of eeggannoo cimaa godha wantoonni akkana kun miidhaa fida wantoonni akkana kanan is nama tokko kufan taane guutuu maatii irratti miidhaa fiduu danda'a lubbuu kan keedhamudha wanta akkana kun bareeda jechuudha kana odoo barsiisanii wanna akkana kun gaariidha jechuudha otoma afaan barsiisanuu anama akkuma argattu otoma afaan viidiyoo isaanii gizee tokko darbee argaa fidi deebisii kuni maal jedhama suni maal jedhama bi wanna tokko argeen ture miidiyaan suni Indoneesiyaadha miidiyaan suni miidiyaa dhugaan sirnaan seeran ufii dubartiin ufii barsiisu dubartiin sun jechuun alaafinnati ijoollee kanaa fudhattee qabdee miti barsiisuuf ufii isiiti hojjattee agarsiifti akiti waan biraa dhiisaa akiti bakki hundi algaan afamu ufii dura afti ka amma bakka fakkeenya namni kenna jechuudha asitti jechuudha miidiyaan biyya kana dubartiis ta'ee dhiiras ta'ee ka biyya kana ka barsiisu dhaabbate akkatti harka marate ilaala akkatti harka marate kuni maa'in kun namittiin miidiyaan Indoneesiyaa suni dhugaa rabbii isiniin jedha ufii isee xaraydee wanna maanni ka zooru kana marwaa kana ufii xaraydee algaa ufii aftee kushina jalli wannoon akiti dhiqam ufii goote irra deebitee immoo ijoolleen sun ishee laaltee jechuudha ishee laaltee dubartii isaan laaltee dhayxee waan sangooti kennamoota iyyuu dursaa ufii dhaabbata hin argina jechuudha miidiyaa irratti hin argitanii miti kana fidi jedhaan kana godhi jedhaan san godhi jedhaan ufiin agarsiisu booda miti ufii hojjetanii agarsiisuu qaban ufii hojjettee algaa kaatee alaafin sun jechuudha algaa kaatee aftee ergasii immoo mucaa nama san deebisisanii ijoollee barsiisan san deebisisanii hojjisiisuu qaban akkasii miti jechuudha na miidiyaan biyyaan ballee akkuma nuyi kanatti oduu barsiisaa jiru garaagarummaa jira iri shintibeeti qulqulluu kana jechuudha ufii isiitti dhiitee agarsiifte dubartiin sun miidiyaa akka carraatu oduu deemu wanta san gabbuusee na harkaa bade ajaa'ibatti waan hunda agarsiifti jechuudha hin barsiifti qima mirraa hin barsiifti ufii isiitti fuute hatta qima mirraa meeshaa kushiinatti irra hin barsiisti otoo akkatti ijoollee kenna barsiisanii otoo akkatti ijoollee kenna gorsanii garaagarummaan miidiyaan Indoneesiyaa suniif kenna walitti dhufu yookiin Filipiinillee akkasuma yookiin Sirlaankallee akkasuma biyyoonni wanna namaa deeman amma biyyi takkallee biyyi kamiin hinde amma fakkeenya Ugaandaa Tanzaaniyaa Keeniyaa amma hundumtuu wanta qaba afaan barsiisa isaan garuu fakkeenya uummanni qonni gurraachi kun warra dandeettii Ingiliffa mutuut godhe biyyatti raru keessaa tokko Ingiliffa sirriitti danda'u garuu mootuyyuu miidiyaa isaanii agarreessogu ka garagara agarre kanaaf isin jechuu barbaade hordoftoota kabajamtoota kiyya obboleeyyan kiyya uf eegu waa hunda keessatti uf eeggannoo godhi yoo uf eeggannoo godhi yoo obboleettii kee ka sibira dhuftee dalaydi ifama sibira dhuftee dalaydi miti obboleettii keessan gorsuu qabda ka waan beene san sababa namni tokko nasbeen kee galaafatamuu danda'a sababa namni tokko namni 5-4 galaafachamuu danda'a yoo isin wal barsiisi yoo sharri walitti yaadda yoo yeroo hundumaa injiraa miti akkas ta'e hin barbaachisu akkasii miti dubbichi akkasii miti dubbichi wal bira dhaabbachuu dubbichi wal gargaaru dubbichi gaafa nasbeen daabirte obboleettiiti yana gargaara gaafa nasbeen darbite haadhaaf abbaa isii gargaara obboleen isii gargaara miti dubbiin akkasii miti yeroo tokko mucaa wayiin isinima yeroo tokko mucaa wayii sa'aatii zufrii asaaname nyaata hojjettee geessitee amma daa'ima xiqqoo qabdi barumsa seniitaa dhugaa rabbii dubbachuuf daa'ima xiqqoo qabdi mana keessa jirti namittiin niitittiin isillee manuma keessa jirti amma gaafa kana jechuudha mucaan salaataaf fooqi baati ilaala waan waa galaafatu mucaan gaaf kaanii fooqi baati salaatuuf baati nyaata hojjette geessite wantichi garuu isheen niyyaan isii bakka salaataa san jira daa'ima kana dagattee kutte yaada daa'imni isa jirti haadha bira jirti jettee bakka yaada isii gara salaatatti goote jidduma kanatti jaan amma beeka hiriyoota isitti jidduma kanatti mucaan kun hirribni kutaan salaateen jira miti namni tokko salaate ka'ee gizee achuma sijjaadaa sanirra rafu
mucatti kuteen hirribne wallaahi laziin bari kuni taarika mucaasa namni gadi hin dhiifne akkasii isin jira inshallah viidiyoo itti aanutti walitti deebina. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.